Bismillahirrahmanirrahim. Duraan dursee waltajjii kanarratti nu afuuruu keessaniif galatoomaa jaa. Obbo Usmaaniitu akka karaa kana dhufu nu afeeree hedduu galatoomaa jaa. Ansee maqaan kiyya Abdii Yuyyaa Ahmed Naanjaani. Barumsi kiyya digriin duraatis kan lammaffaatiis kan sadaffaatiis saayinsii dinagdee yookaan ikoonomiksiidhaani. Akkasumatti post doc illee jedhee jira. Amma barsiisaa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teknooloojii Adaamaati. Maqaan kiyya Muhyiddin Fakhruddin Ali Naanjaani. Bikkiin itti baradhees Haramaa Yuunivarsiitii digrii duraa biizines maanaajimentiiniin baradhee. Egaan san baradhee bahee booda guddatti fadhiin kiyya biizinesa waan ta'eef gara biizinesa xixiqqaatiin seenee waan waraqaan itti eebbifamee amata boodaan dhaqee fudhadhe. Maaliif wanni kiyya guddaan biizinesa irratti waan ta'eef jalarraa hin jalqabee halloo gaalaatiin hin jalqabee itti aansee sibiila ciree sibiila bubu'ee maaliif hojii tuffachuun hin barbaachisu jee gabbu'ee achirraa hin jalqabee amma alhamdulillah gara warshaa sadii akkasii yoo ta'eetis sheerii namoota adda addaatii wajjin gara warshaa sadii dhaabeetiin jira Dirree Dawaa irratti. Dabalataan biiroolee addunyaa irrattis naannoo adda addaa irratti bannee jirra. Jabuuti irratti firiizoonii, Dubaay irratti biiroo, ammallee yeroo gabaabaa keessatti Turkii irratti biiroo banuudhaaf qophiirra jirra. Dabalataan impoortii irrattis hirmaachaa jirra. Amma immoo jireenyaan gara Finfinnee ol galeetiin jira. Finfinnee irrattis akkasumatti warshaalee adda addaa dhaabuudhaaf karoora guddaa harkaa qabna. Fi riil isteetii irrattis hirmaachuudhaaf. Baankii Raammis irratti hirmaadhee koree ta'uu kootiif koreetti dabalamuu kootiifis baay'ee galatoomaa jecha. Wanni guddaan abdii murannoo qabaannaan wanni hin danda'amne hin jiru. Tanaafuu inshaallah galma ni geenya jeetii yaada galatoomaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kiyya Fuad Ismail Yusufiin jedhama. Iddoon dhaloota kiyyaa magaalaa Haroomayaati. Sadarkaan barnoota kiyyaa digriin duraa akkaawuntiingiidha. Ammallee digriin duraa biizines maanaajimentiidha. Digriin lammaffaalleen Master of Business Administrationiidha. Ammallee digriin lammaffaa biizines ikoonomiksiidha. Digriin sadaffaadha International Business and Global Marketing dha PhD dha. Sadarkaan waan namatti jiru wanta dhuunfaati biizinesa dhuunfaati. Habootiya yookiin obboleettiitiya Mulukaa Adam nama ja'aniitu biyya alaa geessee na barsiise. Barnootaan faarmaasistiidha. Digrii lammataa saayikooloojiin qaba. Egaa namata 15 walakkaa toora 16 haala jiraate boodaan karaa biyyaa deebi'ee amata 13 dura jechuudha. Gaafa asitti deebi'ee irraa jalqabee isiidhaa waliin hojjedha. Sheerii naanna'attee jechuudha. Isiidhaatu nama jabaadha. Isiidhaatu akka nama hedduutti isiin akka nama tokkootu ta'e akka nama hedduutti waan iflaaltu jecha anis sanuma isii jalaa fudhadheetiin akka nama hedduu tokkotti iflaala. Kanaafuu waan sila baankii kanaaf godhuu qabu kaniin hunduuba deebi'u hin jiru. Sabbata agroodhaan alatti hojiilee adda addaatis ni qaba. Fine trading kajaaniinis ni jira waan constructioniidhaan wal qabate. Akkasumatti hojiileen adda addaa xixiqqoon amma uumamtee hedduutu jira. Sangaan akkuma jannuuni hojii keessa bu'u isin wajjin gallee isinitti hirmaachisnaasi. Galatooma aranaaf yeroo keessanii. Khalifaa Abdullah Naanjaanii barnoota jalqabaa ikoonomiksiin qaba. Lammaffaa faayinaansiini. Hojiin hojjechaa ture hundinuu hojii faayinaansii wajjin wal qabatee jalqabaa maayikiroofaayinaansii biyya kana keessatti warra eegalee fi warra babal'isa irraa itti aanee credit and saving program jedhanii credit union asitti eegallee dalagaa turre. Amma akka sadarkaa sadaffaatti gara baankii cehaa jira jechuudha. Sadanuu faayinaansiidha.
muuxannoo jara lameen irratti agarsiisan gara baankii finnee baankii sadarkaa takkaan ni geenye jennee abdii qabna. Kooree tana keessattis jalqaba irraa itti hirmaadheen wajji hojjechaa jira kanuma. Maqaan kiyya Abdullahi Shaafi Ismaa'iliin jedhama. Bakki itti guddadhees laguma Raammas keessatti loon eegaa guddadhe. Alhamdulillahi sadarkaan barnootaatti miilaaniin ka'ee Raammisii ka'ee Finfinnee dhufe. Namni tokko tokko sheekha Liyaanaan jiru sheekha garuu abbaaniif hin jiru. Hanganumaan hin jiru barbaade. Maqaan kiyya Yaqiin Ahmad Aliiti. Digirii tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaas barumsa saayinsii dinagdeetiin xumure. Umrii tiyya dheertuu barsiisummaa irrattiin ammallee barsiisaa jira. Hoggansa keessallee waa xiqqoo galee tajaajilee fuuldura gara Rabbii beekaa fuuldura wanni haa tolchu. Assalamu alaikum. Ibsaa Ahmad Hassan Naanjaanii digirii tokkoffaa lammaffaa sadaffas seenanii dalagee yeroo ammaan tana itti aanaa pirezidaantii yuunivarsiitii Odaa Bultume. Abduljawaad Muhammad Ahmed Naanjaanii digirii duraa ikoonomiksiidhaan yuunivarsiitii Gondar irraa bara 1998 ka Itoophiyaatti. Achi booda mana barnoota Ma'ahad Nuur itti aanaa daayirekteeraa ta'uudhaan waggaa 2 hojjedheetiin jiraachi. Saniin booda mootummaa keessatti biiroo bulchiinsa mootummaa keessatti hoggansaan sadarkaa daayirekteereetirraa hanga itti gaafatamaa biiroodhaatti amata 14 dabre hojjechaatiin ture jechuudha. Kanarratti biiroo hoggaan lakkaa'u biiroo 10 dalage waliigala hoggansummaan jechuudha. Baankii tanattis xiqqasho konfidensiis akka qabaatan baankii tanattis hoggaa xiqqoo dhufanii dubbinaan gahan wanni uummata keenyaa waan takka qofaan dhukkubsu ture ni eegalla bakkaan hin geenye itti ciniinnadheetiin hangaan fedhe biizii ta'us hogganee koree tana galmaan gaha jeetiin if qabaan rabbuma qaba itti seene wanni feete haa dhuftu jee kanaaf cimnee waan kana bakkaan gahuudhaaf qophii xabiyaarraa waa jabeessuun hin beekama. Yoo rabbi jeetanaas akkasumatti hin jabeessee galmaan gahaa uummata kana biratti illee seenaa tokko qabaanna jeetiin seenaadha tuni onnini kanaaf yoo rabbi jee akkana abbaa ilmaan afuriiti diree dhawaadha bakka inni jiraatu namni hedduun na beeytanii akkaataa saniin Hararraa isa Sumaaniin yaada gabaabaa tokkotti diree dhawaarraa nama afuriin nu hirmaachuu jira Abdulaziz Muhammad Mustafa Abdumalik Ramadaan Muummee fi Nuuraddiin Hararraa isa akkasumatti nama afur moo kanaan nu hirmaachuu jira Bahar Obsaadhaa fi namni lama maqaan isaanii nan geenye Kanaadaarraa isa namni tokko onlaayinaan nu hordofaa jiran jechuudha. Teekinooloojiis fayyadamaa jirra jechuudha amarraa. Kanaaf akkasitti isaanis akka hirmaatanitti asirra qabannee nu wajjin adeeman ta'a galatooma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Galatooma waan mi'aamtaniif Abdul Jabbaar Naame an Abdurrahman Sheikh Ahmad Sheikh Majaldiiti digirii duraa political science qaree akkasuma sharaa islaamatis qaree irra guddaa umrii tiyya politikaa keessatti dabarse akka nama irra guddaan keessan beektanitti garuu oguu baankii Raammis tana dhaabdan ja'an nin gammade baankii fuuldura nama keenya hawaasa keenya gargaartu bira dhaabbannee ceesisuu qabna jechaafin dhufee galatooma. Maqaan kiyya Iliyaas Sufiyaan Yuuyyaa Naanjaanii sadarkaan barnoota kiyyaa warra digirii duraa karaa muree naggada seenee amma daldala keessa jirra. Afeerraa ustaaza keenya kabajamaa Sheekh Jamaal nu afeeree har'aasitti argamne qalbiin ammoo waggaa dheeraa isin wajji jirra jalqabaarraa kana kan injuu barbaadu galatooma. Maqaan kiyya Usaama Abdusamad jedhama. Barumsi BA degree business management idhaan bakkeen an irraa dhufe Finfinnee hojii biizinesaa keessa jirra. Real estate dhaa fi dhaabbata fayyaa wayii amma yeroo kaluu keessatti isin biraan geenne jennee yaanna kanuma inshallah. Maqaan kiyya Abdul Jabbaar Hamid Khalil jedhama. Degree jalqabaa marketingiin Maqalee Yuunivarsiitii irraa hin bahee degree lammataa MBA Dirreedhaa Yuunivarsiitiin hordofaa jira.
waggaa 7 fi gara ji'a 5 ta'uu gabiyochi keessa hoggansa bakka adda addaarra ekspertiirraa hanga hoggansaatti iddoo adda addaarra hojjedhee amma immoo baankii Raammis project maanajarii ta'eetiin waan uummataa kana haasofnu jee gara naas dhufe galatooma. Awwal Ahmadin jedhama. Barumsa kiyyalleen nama baratee miti xiqqoo hanga 8-9 takka hojii dhuunfaa irra jira nama daldalas jireenya ammaaf magaalaa Adaamaatti jiraadha. Usmaan Tahaa Qadiim Naanjaanii kan inni jiraachaa ture magaalaa Cirootitti daldalaadha. Amma cinaa tokkoon Adaamaan jira. Baankii Raammisitti qoree ta'ee dabalamuufis gammachuu guddaan nu dhagahama. Bakka geessu Rabbi haa godhu. An Abdii Seydii jedhama. Barnoota digirii jalqabaa qonnaan baradhe digirii lammaffaadha. Waggaa 12 dura misooma magaalaatiin baradhe arbaan maanaajimentiidhaani. Aanota 7 keessa sadarkaa hooggansa bulchiinsaa fi kantiibummaanis godina Harargee Lixaa keessa aanaa 7 keessa hojjedhe. Amma koree waa'ee Raammis kana waggaa darbee qindeessaa ture kanuma gama fuula duraatiifis waan kanatti fufsiisuudhaaf qophaa'ummaa guddaadha qabna galatooma. Ahmad Yusuf Mi'oosin jedhama sadarkaan barnoota 12 amma kan jiraadhu magaalaa Adaamaatti bizineesa dhuunfarratti hundaa'ee hojjechaa jira galatooma. Bismillahirrahmanirrahim. Maqaan kiyya Muhammad Aliyyiitiin jedhama. Yaa nama isin keessa takkaa'uu sheekha takkaa'uu manguddoo takkaa'uu adeeroo keessatti maaliif dhaloonni kiyyaa fi guddinni kiyyaa fi barnoonni kiyyaas baadiyyatti eegaan baadiyyatti ilmi shari'aa islaamaa baradhe booda hin dirree dhawaadhaatti galee yeroo dheertuuf achittiin jiraachuu ture. Achittis ammaas numaan jira asittis amma Finfinneedhaan jiraadha. Baankii Raammis warra takkaffaa dhaabuudhaaf nam 3 taanee nuti amma abaluu jechuu baadhus gatteenyee haasoyne mana kiyyarraa kaanee jalqabne jechuudha. Baankii amma as geessitan. Kuma reefu jamutti baankiin tun amma sadarkaa guddoorra jirti. Achi boodaan gaa baankiin guddittiin naashinaal Itoophiyaadha. Namoota hanga barbaachiftu isiin gaafa san qabdee galmeeffatte keessaa tokko ana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kiyya Abdulatif Ahmadin jedhama. Darasummaa fi biyyaa bee achumaaniin barnoota kaanis xiqqishoo lallaalee biyya kana keessan ture biyya alaatiin deemee xiqqoo ijoollummaanii waggaa 25 fi biyya Saudi Arabiyaa ture. Achittis hawaasa wajji dabalamee koomunitii Itoophiyaadha waggaa 13 fi hogganee akkuma sana immigireeshiniis itti gaafatamaa ta'eetiin kutaa tokko hojjedhe immigireeshinii Itoophiyaadha biyya Saudii jechuudha. Ammaaf daldala dhuunfateeran jira ammoo baankii Raammis nama onnee xiiqii guddoodhaan ka'ee dhaabna jedhee keessaa tokko maaliif imala karaa dheerallee deemetiin Saawuz Afrikaa dhaqee koree achitti ijaaree hedduugaa mana abeellee moo baankii kana naasaan nama haalaan fedhii guddaa qabu kan akka nama wata isin barbaada galatooma. Maqaan kiyya Abdurrahman Hussein Abdallaatiin jedhama. Barnoota digirii takkaffaa injiinariingiidhaaniin Walaayitaa Soddoo Yuunivarsiitii irraa eebbifame. Ergas booda hojiilee hawaasaa irra hedduu hirmaannaa kiyya hojiilee hawaasaa adda addaatiin hojjechaa ture. Gara biraatiin wanni uummanni ittiin nan beeku irra hedduu nashiidaadha. Nashiidaa adda addaatiin uummanni keenya na beeka. Waan biraa caalaa jechuudha. Barnootaan baradhe caalaas nashiidaa na beekanii. Akkasuma darasummaallee maaragiidha. Darasummaa keessaas ture hin turani. Kitaaba adda addaas barachaan ture. Usmaan Ahmed Umar Naanjaanii. Barnoonni digirii duraa Planning and Leadership Dila University baradhe. Samboodas digirii achumaaniin achitti hojii eegalee digirii lammadaa Educational Leadership
Adama Science and Technology University baradhe. Degree lammadaa lammaffaa biyya alaatti baradhe. Research and Innovation in Higher Education Master C jedhamu baradhe. Finland, Austria fi China atti baradhe. Ammas barataa PhD ti qaadhimamaa PhD ti 6 kiiloo Addis Ababa University kana Policy and Leadership in baradha jechuudha. Xiyyeeffannaa barnoota irratti baradha. Hojiin baratumaaf barsiisudha. Gaafan dura eegalee irraa kaasee Dillaa University barsiisaa Dillaa University baratu barsiisumatti hin jira jechuudha. Kanuma galatooma.